Profeesarri Khejira Monjiru ma Profeesarri Oromoo eenyu Mararaa Guddinaa isaa'uu dhugaa itti himaa jirra. Aboo isin warra KFO'ti warra federaalismii Oromooti kongireesii gartee federaalaa Oromooti jaannu. Aya akkas taate eega kongiraalistii federaalaa Oromoo taate eega maqaa KFO qabaatte abbaa kiyya filannoo dorgommii dura daangaa Oromoo labsutu dursaa. Filannoo dorgommii dura Oromoon hiree mataa isii murteeffattee qabaachuutu dursaa filannoo dorgommii. Profeesar Mararaa Guddinaa namni hin jiille harreedha. Jaalle marroo irraa dhageesse nuti warra jiilee. Warri jiile immoo waan hin taane tokko qawwee isaatitti amana malee itti namanu jechuudha. Nama Itoophiyaa afaan hin jiru bishaan wajjin hin dhugamu nama Itoophiyaa jiru. Nama afaaniin Itoophiyaa jiru bishaan wajjin hin dhugamu. Mararaan daraamee gahiidhaa seene. Mararaa Guddinaa daraamee gahiidhaa seene. Warri isa wajjin jaaramee deemu Baqqalaa Garbaa taraa lama faane qe'u taraa sadiifa hidhummaanuu jalaa nafne arra birraa barsiisaa ta'ee jan hogguu gurraan dhageenye. Warri abbaa gadaadhaa baalli kun walirraa fuudhaa jira yeroo cimanu hin jaan biyya kana baalli wal harkaa fuutu hin jiru ummata sabuu fi sabuun hin dalagu. Biyyi yoo Oromiyaan daangaan qabaatin baalli fuudhanii maal dubbii jijjiirtu akka baaqilaa kana hin barbaachisu ummata fi sabuu hin barbaachisu if sabuun hin barbaachisu. Kun heera beeytee rabbi biraas jiru heera addunyaa alamaatirra jiru ummata fi hin sobamu soba ittiin himan. Joollee lafaa kaatu dhuguma itti himan. Warra gartee amma gartee KFO kana hoo kongireesii federaalawaa Oromoo yeroo inni jee aboo kongireesii gartee federaala kee dura kan dursu daangaa Oromiyaati. Filannoo kee kana duraas hiree murteeffannaa Oromiyaati dursaa ummata miliyoona 60 himatu hin sobnu. Miliyoona 60 miliyoona 6 yoo ta'e sobuun hin jiru. Waan abbaan kee ayyoon ta'e horatte jechuudha bar. Si amanataniiti bar kiyya jahees si amanataa bar. Si arrabsulleen bar keeysaan si jaalataa bar nama kiyya Profeesera jaabar si jaalate yoo gubbaanillee si arrabse. Yo afani baafatee si arrabsellee keeysan kiyya niin qabaa jaasi jaalataa bar. Sabuun barbaachisa jechuun miliyoona 60 dhiisi miliyoona 5 fi 6 yoo ta'e sabuun hormaa ta'ee fi atiitu horate hin barbaachisu waan abbaan kee horate tokko ati horate jechuudha keeti jechuudha. Kan si arrabsu kan si hamatu khiyyaa jeedma siin dhaadata. Garuu isaanis saba himu hin barbaachisu jechuudha. Sabaan dhugaa itti himtee dhugaan ummata kee dura yoo buute qoftiin. Kongiraalistii federaalawaa Oromoo jedhanii abboleessa kiyya. Injiilu hoo namni kuni. Injiiltu moo akkuma Daawit Ibsaatiif irraa hifanneeti harmana giyaatiin nu baasaa. Akka Daawit Ibsaatitti hifanneeti jaaniif irraa gaa yoo taa'u taate hin beeyne. Akkasii yoo taa'u taate gaa hin beeyne akkasii. Daawit Ibsaadhaa meeta isaatittuun tarkaanfannu warra KFO'dhaa kana baanna. Nuti warra jiile obboleessa kiyya. Warri jiile immoo isi jira. Kumsaa dirribsaa dhageessa ammaa hoo ana kunoo adeeroon jaamaan ani dhageessaa jechuudha woboodha. Woboon yoo ati Ameerikaa dhayte Ameerikaas jirra, Oropaas jirra, Aasiyaas, Afrikaa keessaas achi daggala sunis jirra jechuudha. Hankina ni qabna, ni qabna. Hankinni keenya maali? Jaalle marroonis si dubbisaa jechuudha. Hankina ni qabda marroomee jeenee ni qabna siin jaa hankinni sungaa.
ummanni oromoodha waan kiyya itti gaafatamaadha hoggana sundara mata matatti itti gaafatama waan qabuuf tomsa waboodhaaf ooluu fi guusa ooluu fi bakka maraadha kaanis jimlaan isaa kaatee qawween guutee jira dhuftee qawwee isii hidhachuu hiree mataa isii murteeffachuun daangaa isii labsattee mootummaa mataa isii qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Amma ummanni kun tumsa godhaa hin jiru. Guuse oolaa hin jiru woboo suniif. Hammi xiqqaan tokko dhufee lubbuu isaa ummanni kiyya kun hiree mataa isaa murteeffachuu qaba daangaa isaa qabaachuu qaba. Kana olni gahaa obsi. Maqaa Itoophiyaa janganaa wal keessa akka gartee diriirtoodha. Huccuu bifa walii hodhaniitit amma hoo akka baabura gartee faltoo tireenaatit achirraayis walitti nu hidhanii numan oofanii biyya keenya daangaa qabaachuu qabna jee dargaggoon kuni qawwee isaa fudhate. Jibbee qawwee fudhateera. Jibbee lubbuu kana keessaa ba'ee maaliif namni kiyya akkana ta'a? Oromiyaan tuni aboo daangaa isii qabaachuu qabdi hiree mataa isii murteeffachuu qabdi. Ilaa yoom akkana jiraanna? Bokkaa roobaa keessa dhaabbachaa jira fi aduu fi warra nin sakattee jee dhufees qawween kiyya bishaan hin bahaan jirtu. Yee dura dhaabbachaa jira moo hin jiru? Ni jira jechuudha. Woboon ajjeesuu fi ajjeefamuudhaaf jaalatee gad beenseen Oromiyaan daangaa isii qabaachuu qabdi hiree mataa isii murteeffachuu qabdi. Amma wal keessa beeytee dubbii jijjiirtuu hin barbaannu barabaraan achi Tigraay fuutee nu hidhi asii Afar nu fuutee nu hidhi asii warra Maqdashoodhaa Ogaadeen fuudhi nu hidhi asii warra Baniishaangul himatu warra Baniishaangul fidi nu hidhi as warra Gaambeelleedhaa isaa warra kibba Suudaaniidhaati as keessaa lafa qaban fuudhii gartee Itoophiyaa jee ittiin asirratti wal qotaa Kenya hin dandeenye dila kana cufaatu walitti qabatee yeroo nu deeme maqaa Itoophiyaa ittiin fayyadamu rat keenya gaa sabni asirratti ni dhabama jechuudha maqaa Itoophiyaatiin shanyii nu dhabamsiisu malee isaan waa'ee dimokiraasii kana itti warreen eenyu sossobatan warra Oromiyaatii fi Ameerikaa White House United States of America White House umfaa kunootiidha Itoophiyaan dimokiraasiidha jarri kuman qabu heera jarri qabu itti himan heerma gartee warri Oromoo warri baadiyyaadhaa gartee aanota gad warri aanaadhaa bara heera fayyadama kan lafa qotuu fi kan beeladaatii sulleeni heerma isaan fayyadan sun dimokiraasii maqaan isa sun fidaniiti jaratti himan jarri dhugaadha jaa jechuudha warri Ameerikaa warri Awurooppaa warri Afrikaatillee dubbiin jara kanaa dhuga jaa jarri hattu maqaa Itoophiyaa ni fayyadamaniin guyyaa si dura dhaabbatanii Itoophiyaa siin jaan wataadara guuttatanii miliyoonaan guyyaa si dura dhaabbatanii Itoophiyaa siin jaan ati hin jirtu Oromoo. Seera mataa keetii qabaannaan biyyi kee aanatti federaala qabaachuudha qabdaa federaala barbaadde koongiraasii federaala Oromoo jette aanatti federaala qabaachuu dandeessaa jechuudha hamma zoonii 11tti hamma Harargee Wallaggaan baatutti hamma Walloorraa gartee Mooyyaaleen baatu gammoojjii Baaleetirraa kaatee hamma gartee Garba Gurraachaa magaalaa Garba Gurraachaan baatutti aanotatti federaala mataa keetii godhachuu dandeessaa yeroo kan akkuma Itoophiyaa jiru kana faranjiidhaan sossobatanii Ameerikaadhaa Awurooppaa Afrikaan sossobanii Oromoo dhiigaa fi lafee isiit irratti Itoophiyaa jedhanii hojjechuu kanaan fudhan amma dubbii KFO'tichi deebi KFO Itoophiyaa jaaruu deemtamu moo Oromiyaa walabaa daangaa qabdu filannoo dorgommiidhaan Oromiyaa daangaa qabdu hiree mataa isii murteeffatte KFO'n filannoo dorgommiin nuu fidamoo
أمة خناف أنا في دبر أنا في أتيتو كبر أمة أورمو مليون جادم فيلانو درقمي سنين كاباون فيلانو درقمي سنين دانغان أورميا سني جارماي هيري مرتيفنا فيلانو درقمي سنين أمة أورموتيف ندفتي فيلانو درقمي ندباسون إندف إثيوبيا يجمع إثيوبيا جاني كان غاوانا تي بروفيسور تاتي وانا تي برات غانو تمبرنه بروفيسور اچون الدنيا خنا ترى تكتي ورغرتي حسابه هرغه حسابه وجچو الدنيا معلومات ناو خناب غا بروفيسور وان داتي وان تو كتو كنو دلم بيتي ادو بنو مله غرو سرم بين امو غرو فلانو درغم ميدان دانغان اوروميا سني جارماي فلانو درغم ميدان هيري مرتيفنا اوروميا سن موتما متاساتا اوروميا جي خيسا على ببافت فلانو درغم مي خناني تهاي فلانو درغم ميدان كنت تامنا هاي جمل مانغا جملادان مال غارا كيسا غداو وبن كاوي مال اتغوناو كامبي ساتي غليت متاودا كامبي اوروميا كيسا غودودا اما دانغاترا دانغو دادي تكامبوني باييدا هتاو مالي كاوي مال اتغودا غارا كيسا مال رادو كاساو يو اكاسيت اركامي فلان مدرغمي يو دانغان اورومو جارمي ايري متا اسيدا اورومو مرتيبت غارودو برا غرتي وغنو ادبل اورومو غرتي هم نوراناتي كابدي ابا او ابابيا او الف اورومو لبرجم فرونتي كابدي وراني غنو تيدا لنجي سيتيس اغرتني الدنيا غرسيبني ورا غرتي اثيوبيا سني اتغرسيبني ورانا سنين فيدنا ورانا سنين فيدمنا فلانو درغمينه إثيوبيا جنة إثيوبيا تشرفنه بودا كسي غتنجا اسين تو وراني کا کبر بعد آتے سيو برباد گلتے آتے سو يچون اي سني لكي سني واني رد بر ورجيل بر سنين فرت وبون الرجل سنين فرت ورجيل هندكنيا كم صادر رانو دي ورجيل يالله مرة رندقيجه دان دمكنت ماله أكنت ديمي كسيد ديمي كسمتي إثيوبيا تشرفدو نو أرمو وني نقول جنجرت ورا تجراي ورا بار ورا قادين وجي ولتنقم نافتا إساني دبدبي إساني دلله ما تما إساني ورا قاديني بي لفا أرمو قبا متي قبين يو تاتيس يو حجتمه لفا أرمو قبار حجتمه أما خسلا دقاتي تلي غار الراقمنا غار أورميا غانا خيز يو ديم تازين شوا غانا قوتو يو خيز ديم تغارا خسلا قمنا دفتي بيو برباچ سيس اكسما قمنا خاو غادين اي وانا مان دبن نو تكابي امد ليدت خينيا خدم فا خينيا سون غنم او غادين ورا كمبني غرتي البودا توجت بي ورمو او غاديني كممله أورمو يورا مالك أم بيتت ماله فايدة الراقب دورمو ننجر والله بنا ما ترى وسو جيجاته دوغانا خنيا نافتان دفدفين نجان تلو غولة دلله ديده والة دلله وچال ما غبالله وسوته وچاله أرجيس غبال دانجي دلله وسوته لفاتو كنيا أبام بربادي أرجيراتو كأورمو تيه چودين ديني ما شنين المغنى هذا ما دول له قبال له هذا وصول المغنى ذاته خينيا وان كينيا خورمو تيجوني قارو دبدبي لما قاعدين قبامو ورمو هم فريته في تكتين قبض وان نماتيس دبچو إنكا منو جچو دوان نما ورمو قاعدين في كمباني وجهة سني اتلفه اتقرده اتدفك سني وان إسا كمباني سوداچادا خا ورّي اوغادين فداتا
malee Oromoon yoo birriidhaan irraa bite malee waan tokko faayidaa achii qabdu hin jirtu. Akka Abiy Ahmeditti waan hin taane nutti himuu hin barbaachisu. Maqaa Itoophiyaa himatee maqaa Oromummaa baadhatee deebi'ee Itoophiyaa jee faallaa Oromoo deemee deebi'ee qabeenya namaa warra Ogaadeen nu himuumoo? Hayi sun herrin fudhatu haati. Hin agarree kibba Suudaanii keessa biyya qe'ee warra Zulfakeer Suudaanii warra Kartuumiitu hojjete Chaayinaaf ittisiisee yeroo hojiin isaa xumurame hoo aya kambanii biddi hojjette bas gaalafti keenya humaan qabdu jaaniin harka dhibbarraa harka 20 tokko fudhadhu jaaniin meeqa fudhatan harka 80 waan itti lafaateef jecha ammas seeqannina yoo dubbii goote sunillee sirraa fuuna jaaniin lafti teenya warra Kartuumiin warra Gaambeellaa kana note hifattu Nuweer gosti isaanii bar walitti tokko Gaambeellaan as Jubaadhaan baatu biyya kanuma keessa ta'e isaa yoon beekne shanyii isaanii walitti ilmaan Gaambeellaa jaaman warra yeroo yoo abbaan isaa du'e aayyoo isaa fuudhu aadaan isaanii abbaan isaa yoo du'e gurbaan hangafni jiraannaan aayyoo isaa fuudhaa jechuudha. Warri Gaambeellaa akkas warra qullaa aannanii siidhaa deemtu sun dubartiin isaanii. Warri Zulfakeer akkas warra isaa lafti namaa barkaaliidhaati difdifii namaati nutti himuudha baafneeti gurgurachuu deemnaa jira waa tokkotti hin qabdu kambanii hojjetu sun fi hojjettoota bakka sunii kambaniin sun waan itti gartee khasaare sun isaanii waliin hamma gartee herregameef qabata kaan warra Ogaadeen jechuudha. Laftinis warra Ogaadeen Oromoon maal irraa qabdi paarlamaantii Itoophiyaa Haile Sillaasee keessa taa'ee nutti hima waan guddaa godhee. Oromoon hiree mataa isii murteeffachuu qabdi. Kana maali? Goboon keenyallee jaallemarroon jechaati jira. Akkamii hoo jaallemarroon? Humni keenya kun akkamii? Baay'enne moo akkamii? Marrooni dubbisa waraanni. Sodaan hin jiru. Haala akkamitti gartee qabachuu dandeenya waa xiqqayyoon biyyi kun guddaadha haala itti to'achuu dandeenya. Goboonni dubbata. Jaallemarrooni dubbisa. maaliif lubbuu qaalii tana kanne ajjeesuu fi ajjeefama duwwaadhaaf achin dhayne bar maqaa Itoophiyaadhaa dhimma Oromootii miti dhimmi ummata Oromoo daanga hiree mataa isaa murteeffachuu achi booda yoo dimokiraasii barbaade dimokiraasii godhata yoo fitiraalummaa barbaade fitiraalii aanatti qabaataa'u jechuudha. Zoonii osoo hin ta'in aanattuu qabaataa jechuudha fitiraalii. Kana Koongireesii Oromootiin geessa. Filannoo dorgommii jangana haa seenanii yeroo seenan yoo Itoophiyaa jechuu dhageenya beekadhu ati jara. Akkuma ganda Abiy Ahmed suni jara jechuudha. Filannoo sun korojoo harkattee yoo Itoophiyaa ati jara beekadhu. Qawween Oromoon hin raftu beekadhu yeroo sun. Koongiresi jaani mo koongiraadha. Paasapootii jechuudha koongiraa. Koongireesii federaalawaa Oromoo jaa. Nuti abbaa gadaatu baalli baanu tanaan adabachuudha qaba. Jiila isaanii kan goggodaanaa jiru kana Oromiyaa yoo daangaan qabanne nurraa dhaaba. Dhaaba nurraa. Yoo Oromoon mootummaa mataa isii daangaa isiin qabaatin hiree murteeffatteen jiraatin dhaabaa nurraa dubbii qushaashan kuusina harreen ta'ina namni hin jiillee boo'atis harrumaa jee dhuga jaalle marroon dubbiin isaa taraa shanjaa qabanii hidhat deebisanii booda filannoo dorgommiif qopheessine siin jaa.